Waaqayyoon hunduma akka caalu anoo beeka. Jedha jecha kana ammas Waaqayyo guddaa akka ta'e Gooftaan keenyas Waaqayyoon hunduma akka caalu anoo beeka. Hin kadhanna arguma akka ol qabneerruutti ulfaadhu Waaqayyo. Eebbifame. Situ ture. Situ jira. Darbees situ jiraata. Ati mootii Saalem, mootii nagaa, mootii ulfinaa, mootii kabajaati. Eebbifame Waaqayyo. Jiraattee nu jiraachifte. Dabartee nu dabarsite. Waraanamtee waraanamuu nu oolchite. Dhiigdee dhiiguu nu oolchite. Salphina keenya baattee salphachuu nu oolchite. Siidha kan nuuf jirma baate. Siidha nuuf kan qoraattii waraaname. Siidha nuuf kan addooftu dhuge. Jiraattee kan nu jiraachifte siidha ulfaadhu. Har'a ga'uu keenyaaf sababii siidha ulfaadhu. Meelillee irraan cinne fida Waaqayyo kanaaf. Ulfaadhu malee Waaqayyo. Utuunni nu balleessuuf kan dhaggeeffatu si galateeffanna. Inni nu miidhuuf beetuu jiru si galateeffanna. Lafee keenya si galateeffata. Keessa fuula keenya si galateeffata. Ulfaadhu Waaqayyo. Jawwichi waraanameera ulfaadhu. Ulfaadhu. Gaaddisa gatee jira ulfaadhu. Amma samadumaatu nu wajjin ta'i. Eebbifame. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Noora. Keessanitti na ergeera. Imimmaan ishee jettu tokko wajjin ilaalladha. Afur Waaqayyo kanuma keessa koo ka'a. Macaafa Qulqulluu keessatti imimmaanni lola dhumaati yookaan immoo ejjennoo dhumaati. Sagalee Waaqayyo keetti iddoo baay'eetti mo'ichi dhumaa yookaan injifannoon dhumaa yookaan ka'umsinni Waaqayyo inni dhumaa guyyaa imimmaaniiti. Jireenya dhala namaa keessattis ga'een imimmaanni qabu ga'ee guddaadha. Imimmaanni fayyummaa amma awwaarri hoja keessan keessa bulee dafee dhufa. Maaliif hojjettan? Balaarraa waan sana eeguudhaaf. Qabeenyuma magaazina eegumsaati imimmaanni. Macaafa Qulqulluu kana ilaaltanii iddoon kun iddoo itti sabni Israa'el booji'amee abdii kutatee itti kiraara isaa fanniseedha. Asirraan ilaalanii achin ilaalanii garatti gara wal ilaalanii kiraara isaanii gaafa fannisan warri ormaa dhaqanii akkanatti hin jedhan weedduu samana Waaqayyoo keessatti weeddiftan meenuu weeddisaa jennan akka jedhan sabi kun weedduu samana Waaqayyoo keessatti weeddifnu dhiifnee biyya ormaatti weeddifne harki keenya mirgaa hojii isaa haa irraanfatu arrabni keenya silaagaa keenyatti haguugu jedhanii isaan gidduraa ka'ee butameeti namni kun akka jedha Waaqayyo keenya guddaa akka ta'e. Ameen. Asitti sabi kun kiraara isaa fannisee boo'ichatti taa'ee jedha. Kiraarri aadaa Israa'elootaa keessatti iddoo gurguddaa afur qaba. Ishee kasirritti dhaggeeffadhaa. Tokko kiraara kan isaan rukutanii yeroo boo'ichi baduudha. Yeroo ulfinni baduudha. Yoo isaan kiraara rukutan malee ayyaanni Waaqayyoo hin dhufu. Kanaaf isatti Waaqayyo harkaa waa fidan fannisaniidha. Isatti Waaqayyo harkaa waa fuudhan gaafa fannisan. Ilaala Saa'ol yeroo hafuurri jinniin itti dhufu Waaqayyoon biraa Daawit maal rukutti jedha. Maal rukutti? Kiraara rukutti isa booddee hafuurri jinniin maal ta'a jedha. Hafuura seexanaariya kiraarri kun amma garuu maal godhani? Hin fannisaniidha. Hin fannisan. Akka jedhe Yooshaafeet namni Waaqayyoo isaanis gaafa bishaanni badee horii waan nu dhabde boollicha qotaa dachaan kun garuu maaliin hin guuta? Boolli kun maaliin hin guuta? Hurriin agartan duumessa agartan garuu maaltu dhufa? Bishaantu dhufa.
nama kiraaru kutu goonaa barbaadaa'e. Gama isaan kiraaru kutuutti kaan tulluu gaara mul'ataa irraa Kebroon irraa bishaanni dirri isaa irraa olee dhufe. Bishaan irraa olee iyyaan irraa olee kan yaasisu maal isheen kiraara. Amma garuu iddoo kun iddoo itti fannisan moo iddoo itti fuudhani? Israa'elootaaf iddoo kamiin? Harka wal qabaa walitti himaa maqaa gooftaa Yesuus hin jedhin mee? Har'a waan fannifte fuuta'ii. Irra deebiittiin maqaa gooftaa Yesuusiin. Har'a waan fannifte fuuta. Haleluuyaa. Abdii kutatanii fannisanii boo'ichatti ta'an. Abdii kutatanii dhiisanii boo'ichatti ta'an. Isa humna fidu fannisan. Isa eebba fidu fannisan. Maaliif jarri kun kana godhanii yoo jenne yeroo isaatu yeroo imimmaanii ture jedhe. Yeroo boo'ichaa ture jedhe. Yeroo gaddaa ture jedhe. Waaqayyo akka jedhe isin gitaaruma kiraaruma fanniftan fuudhaa. Ani immoo waan hin godhu qabaa. Yeroo tokko tokko nuti akkas gama halluun dumbisa nutti galu boo'icha filan, gadda filan, dhiphina filan. Waaqayyo garuu akka jedha deebisii fuudhi isa fannifte, deebisii fuudhi abdii fannifte, deebisii fuudhi jilba fannifte waan hin hojjedhu hin qabaa. Israa'eloonni fuudhuuf abdii hin qaban. Lammaffaa irratti amala kiraara yoo laalte kennaalee. Israa'eloonni amala gurguddaa isaan qaban keessaa gaafa bishaan dhalatu kiraara kennuuf kanaan lolta, kanaan hojjetta, kanaan baatee galta jedhaniitu itti kennu jedhe. Amma kennaa daa'imaa fannisaniif hin jiru fannifameera. Inni sadaffaa amala kiraarri qabu kan isaan fannisan kun kan ittiin yeroo qeesonni yookaan luboonni muudamanii kitaaba qulqulluu wajjin kennaniifidha. Muudama fannisanidha. Hin fannisan. Itu wanti hunduu fannifamee jiru tokkochi keessaa cakalee akka jedhe Waaqayyo keenya akka jorkaasa jechite kana Lukaa jedhama. Waaqayyo keenya guddaa akka ta'e. Waaqayyoon hundumaas akka caalu. Anoo beeka. Jedha waluma fannifamee jirtan Lukaa jedha Waaqayyo keenya guddaa akka ta'e. Waaqayyoon hundumaas akka caalu. Anoo beeka. Haleluuyaa. Egaa iddoon kun iddootti jedhamu miti. Iddoo takka jedhamu miti. Har'a waldaa kiristaanaa kanaan sabbataa jirtu nama akkasii barbaachisa. Nama fannisee taayituu hin ta'in nama ka'ee waa murteessee haasa'u. Nama imimmaanii nama kaayyoo isaan kana barbaachisa. Egaa gaafa namni imimmaanii argamu maaltu ta'a? Ishee kana dubbachuudha. Waldaan imimmaan qabdu gaafa argamtu, tajaajilaan imimmaan qabu gaafa argamu, faarfataan imimmaan qabu gaafa argamu, jaarsoliin waldaa kiristaanaa imimmaan qaban gaafa argaman maaltu ta'a? Tokko isa jalqabaa du'aatu ka'a. Ameen. Iyyaa minjaa jedhan. Ameen. Maaliin jedhaa jira? Walumaa keessa lixee teessu akka gabaabaate. Nama si mukkee caama godhu kutime du'aa keekkaa booyi iyye. Ameen. Mee wanta du'aa namni qabu har'a garuu kaasee galuu namni barbaada akka sana jiru. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus isiniif haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11:35 tolaalte isa kana argattu. Namicha tokkotu ture. Namni kun haadha qabu, abbaan qabu, obboleessa hin qabu. Garuu hin du'e baay'ee nama aarsa. Haadha qabu, obboleessa hin qabu, abbaan qabu, hin du'e. Inni akkasii kun du'aa jedhama. Sinuma du'e jechuudha. Sinuma du'e. Dur du'e namichi reef du'a garuu. Jaartii tokkotu hin gadde baay'ee tokko falchiifte. Maraatuudha. Durin beeka jaartii sana. Dhiyeenya argee waggaa 28 booddee arge. Hammi biraan ammayyuu duunee hin jedheen gaafate. Kil jette natti kofalte ani ergan du'ee baranne waggaa 10 naan jedhu. Nanna'e. Nama eenyu wajjin akkan haasa'uun naa galaan jiru. Du'a
waaqayyo fura akkasii irraa kaasu. Ameen. Namoonni baay'een siluma du'an siluma. Tokko milibaasni ittiin garagalteetu fiigee mooles yaabee qabdee dhaqee riippoortii godhe maalinnaan milibaasiin garagaltee anaa wajjin nama 14 ajjeefte dheetu riippoortii godhe amma isaa wajjin ija kan du'anu warra akkasii jira waldaa keessa warra du'an siluma amma tu riippoortiin du'a lakkaa'ame anaa wajjin lakkaa'i kan jedhan warra akkasii fayyisuu barbaada waaqayyo jira garuu hin jiru anaa wajjin du'a lakkaa'i warra jedhan. Namichi kun siluma du'e abbaan qabu haadhaan qabu obboleessaan qabu hin du'e garuu jedhe waan nama dhibu waan nama gaddisiisu iyyi isaa Yesuusin bira ga'ee utuu jiruu du'e jedhe. Nama naarsu dabdaabbeen iyya isaa dhaamsi dhukkuma isaa Yesuusin bira ga'ee utuu jiruu hin du'e. Yeroo tokko tokko waaqayyo kana waaqumti isaa badhiisu nu jechisiisa. Malee walii galleera. Waaqayyo kana eenyu isaa badhiisu? Akka nama jechisiisa. Dhagayeera garuu hin dhumne. Bira gaheera garuu hin deebifne. Akka naadhaan qabaanne beeka. Akka obboleessan qabaanne beeka. Abbaan qabaanne but not gaafit hin dhumneef. Waa'ee. Yeroo tokko tokko akkasii akka abbaan qabaanne beeka akka naadhaan qabaanne beeka garuu siin dhumne bagaa siin hin bahin akkati boossuu barbaada waaqayyo booyin dhufaa waliin jedhan meelutti yaa booyin dhufaa yaani waaqayyo mimmaaniin ariifatadhaani ameen gaafa Yesuus dhufa turu Yihuudoonni hin fooni obbolaan hin fooni ilaale boichi kun du'aa kaasa dhe. Narraa kun eenyuun kaasa? Asin jirtanii narraa eenyuun kaasa? Eenyu na kaasu narraa? Haleluuyaa! Boichi namaa kuni imimmaanni namaa kuni isa du'aa kaasuudha jedhe. Torban sadii banii sagantaa tokkummaa jedhu irratti leenjii qopheessee shittiidhumaan barsiisaa ture. Roobi galgala. Maal tokkummaa dhiiga kan jedhu irratti jaalala baduu jaalalaa jedheen naximiidhumaa chaapterii 3ffaa irratti tun barsiisu har'a jaalalaa abidda jaalalaa qabsiifannaa abidda jaalalaa kan qabsiifnu immoo araara walii gooneeti jedheen saba irratti lallabee namni nama jibbee jiru as gidduu barbaadee dubbisu itti araaramu kan kana hin goone immoo asuma ba'uunan kadhadhaaf jedheen murteesse garuu hin jedhe barumsa kan amma dhiyaa keessaa sa'aatii 2 irratti xumura lama shanitti garuu maal akka ta'u hin beeku waa hin taatiin jedhe. Tokko kaabinee bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti gaafatamaa galiiwwaniiti roobi masaliin gaddaa jechuudha. Baay'ee nama wajjin walitti bu'ee wanta jiruuf koobilii kana irratti waa hojjetu turani ana araaraan godhu jedhee gal. Haati manaa lamatti qalbii jijjiirannaa gootee boossee qalbii jijjiirrattee gaafa galtu inni du'ee jira. Waaqayyo guddaadha. Kaleessa waalcha isaarra ture namni biyyatti nama lamatti qalbii jijjiirrachuu didee 2-5 du'e. Baay'ee Oromoo dhimma didduu maal hin diddu? Yeroo tokko nuti dhimma waaqayyoo dhimma keenya beennee gargar hin baamu. Dhimmi namaaf dhimmi waaqayyoo walitti dhufu waaqayyoo addaa. Eeyyaa waaqayyoo adda laame. Yeroo baay'ee nuti gaafa namatti waldaa keetti namatti haarru waldaa dhibnee deemne. Waldichis nama fakkaata waaqayyo kunis nama fakkaata. Ani waa tokko sinitti hima waaqayyo kophaa akka koos miti akka kees miti inni adda. Nama si mukkeetti hima waaqayyo kunii jedhin mee akka koos miti akka kees miti inni adda. Haleluuyaa. Egaa hin dhufuu dide maal akka abbaa hin qabne hin beeku maal akka haadha hin qabne hin beeku yeroo tokko gaddi dhumaa gaafa ol galu ittaayii ol fira dhumaa dhufa. Ameen. Ikaaboodiin yoo dubbistanii jecha ikaaboodii jedhu yoo dubbistanii ikaaboodii dubartii deessutu jedhe. Dubartii deessutu jilbeenfattee deessee maqaa micaan da'uu kanaa ikaaboodiidhaan isa hojii jilbeenfattee deesse. Maaliif ikaaboodii jettu jennaan gadda gadee dhufee maa jennaan abbaan abbaa manaa kooti har'a du'e.
abbaan manaa koos har'a du'e. Obboleessa abbaa manaa koos har'a du'e. Gabateen kakuu Waaqayyoos yoon booji'ame har'a booji'ame. Salphina galee tolgalee kaaboodi jedhaa. Jecha cimaadha jechi dubartii deessu kana. Waan nama dhibu Israa'eloonni kaaboodii odeessu. Diinonni Israa'elootaa garuu nuti bannee odeessu. Miira laala. Israa'eloonni warri Waaqayyo wajjin jiru waa'ee kaaboodii odeessu. Diinonni Israa'elootaa garuu Waaqa Israa'el warra keenya kuffise jedhaa jiru. Dubbiitu wal geeddare. Mo'icha diinatu labsaa jira. Salphina ijoollee kakuutu labsaa jira. Baay'een keenya akkas. Mo'ichi yeroo si bira ga'etti salphina labsin. Rakkina labsin. Dhukkuba labsin. Jaljalaa jire. Gama boo'ichi cimaan jalqabamu hin dhufe jedha. Haleluuyaa. Warri Yesuus hin jalaa ture har'a hin boossu Yesuus immoo nuuf. Walii galaa jirraa jedhana. Boo'ichi gaafa dhufuudha kan du'aan namaa ka'u. Inni du'e faayinaansi, inni du'e barumsi, inni du'e jireenyi, inni du'e waaqeffannaan. Gaafati Yesuusitti mimmaan dhangalaaftume abidda dhufa. Abiddatti qabuu hin dandeenye. Ulfinatti qabuu hin dandeenye. Mee iyya halleluuyaa jedhan. Dabalaa hin amansin. Ammallee iyya halleluuyaa jedhan. Kan koo du'aatu kaadhame. Maqaa Yesuus Kiristoos na ka'u. Gaafa qaxxee dhufu gaaffii cimaa tokko gaafate eessatti awwaaltanii gaafa jedhu masqalanyaa biyyaa keessa jedhan ta'e. Akka jettan boleetti achi kaatee etuu boossu foolii fideera. Eenyu waa'ee foolii gaafate hin jiru. Namni gaafate hin jiru. Yeroo tokko tokko gaaffiin keenyaaf gaaffii Waaqayyoo waliin argatu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yeroo baay'inaan dubbadha Siichalsii reediyoo warra hordoftanis gidduu kana immoo yaa'u tasfaarra hin jira. Warri yaa'u tasfaarra hordoftanis duraa immoo meeshaa tokko hordoftaa achirratti jecha baay'ee kaaseera. Yeroo baay'ee jecha tokko tokko kanumti irra dhufeetu naaf barumsa kanuma irra dhufeetu. Namni waa sadii machaa'e deebiin jecha hin beeku. Nama quufaan machaa'e, nama cubbuun machaa'e, nama dhiphinaan machaa'e hin gaafatina dabaa biraa sokkaa. Isin dhiitan waa Waaqayyo waan godhu hin beeku. Namitti cubbuun machootee waggaa 38 laga ciifte olaalta fayyuu barbaadaan nan firaan qabutti. Walitti waan maqaafiif deebiin kun. Maayite walitti hin dhufu. Ijoollee warra sooressaa mee qodaa gaafadhaa. Yoo haati eessaadhaa burcuqqoon jette kuunnoo. Maaliin agarsiif? Miillaan fuuteeti. Itu harki jiruuti. Ooftuun deebiin beektu. Jalatti kun dhiphinaan machoofte. Eessa tawwaanan jenna foolii fideera. Gaaffiin deebii walitti hin dhumne. Waaqayyo guddaadha. Yeroo tokko tokko akkas nuti. Namicha tokkoon maqaan kee maal jedhama? Waggaa 20 naan jedhamu. Maqaa isaatu waggaa 20. Namni yaadaan hin jiru. Namicha amboo tokko amboo maneedhaa keetti tun tajaajilu hin jiru ni yaadaan. Achuma waldaa wayii jira ture. Naggaadheedha. Ala ooleetu qidaamee gabaa oolee Ihuudii dhufe. Adiigni maashinii taa'e qorokoro. Guyyaa tokko seetu dubbadheen tureetu fakkaata. Itu mallallabuun Yesuus mindin doonna 2500 ነው ማለት አከለ እረጋ ቡአ እረጋ ታይ እንጅሩ እናኛቱ በተላቆ ለሚዋም ከሰ ጅሩ ፈቃ ኢየሱስ ጋሩ ይያላ ገሩብ አሜን ኢየሱስ ሀራ እንደቡ ዋናቲ ከሰ ጅርቱ ከነ ጫም ሲኦል ገለቲ ማስወራ አሜን አሜን መይቱ ማርጉል ፈነራ መጀረና dabala ilame toli video jennan nagesa sin wanan bolu kabay imman arkel fen kaba jilbar gel fen kaba boy char gel fen kaba harran debuje amen amsa to konsiniti dama yesus mimman ker ge mana bayra wagono malen debu amen haleluya ena yesu kala amen wae ke waojetu male ugawa kayo ko sajiratat anumna to konguta belu fer Waaqayyo waan hojjete jedhena hirkeera. Waan hojjetama waa'ee keef waatu hiikama waa'ee keef. Haleluuyaa. Ameen. Waa gochuuf amma naa bahe. Mimmaantu manaa na baasa. Jilba manaa na baasa jira. Ani kiiloomeetirii 12 adeemsa sa'aatii 2 adeemeni. Mandaraa Yihuudiitti bittaan yaa dhufe.
imimmaan fide jira waan hojjedha jedhe. Maaritaan hin dhufte isheen dhiphina hammachoofte. Maariyaam hin dhufte isheen dhiphina hammachoofte. Gooftaa koo jette erga waalamee guyyaa afuraffaa isaati foolii fideerannaan yoo amanteen ka'a akka jette hin ka'a gaafadhu guyyaa booddeetti akka ka'u beekanna lakkisa guyyaa booddee nu deessi waa'ee har'aa dubbanna. Waa'ee ishee gaafa guyyaa sadii ishee ji'a afuraffaa ishee 2008 abbi sadii miti waa'ee har'aa dubbanne dha jira waa'ee sadii dubbanne dha miti waa'ee gaafa guyyaa sadii dubbanna waan ka'u jira. Akka jedhe saboodde maaritaan qalbii jirate yaa barsiisa xiennaan waan ati kadhatte namni wayyuu sii kennaaf jette. Innaqe ijoollee gaafa dhufu namni kakuu Alaazaar abbaa kan hin qabaanne Alaazaar haadha kan hin qabaanne Alaazaar obboleessa kan hin qabaanne Alaazaar namni isaa birmatu kan hin jiraanne Alaazaar namni waa'ee isaa dookimentii riisarchi hojjechuu hin dandeenye Alaazaar dhagaa jala ciiftee kakuu baattee teessi hin arge. Kakuun lafa jirtu beeka Yesuus. Isuma iyyuu dhagaa jala taa'u Alaazaarin ilaaluu dhiisaa hidhamuusa harki hidhamee miilli hidhamee micaan kakuu baatee tuuka kun hin raawwatamin dhagaa jala ciisa. Inni dhufe jedha Yesuus. Innis maal dhangalaase? Imimmaan dhangalaase jedha. Ameen. Wanna dhibochi keetti kan garaa koo naraasu tokko Yesuus waraanameera hin waraanamne kabalameera hin kabalamne eeboo jallotaatiin hin waraanamne hin boonye iddoo sanatti asitti galuu hawwaalamuu nama kakuutiif imimmaan isaa dhangalaase jedha. Egaa ammas waan jedha imimmaan ejjennoo dhumaati imimmaan dubbii dhumaati imimmaan kaayyoo dhumaati. Dhabaadhu hin waame Alaazaar amma jedhu micaa lafa jirtuume miidhagaa kanarraa fuudhaa isarra keessa irraa fuudhaa kuttu as baay'ee gurbaa gaafadhu micaan qajettee dhufte. Ameen. Gaafa micaan teessee ilaaltu Yesuus hin boo'aa Maartaan hin boossi Maariyaam imimmaan dhangalaasaa jirti warri Yihuudiin boo'u micaan hin ilaalte imimmaan du'aa kaasa jette. Namni boo'u yoo jiraate namni imimmaan kadhannaa qabu yoo jiraate har'a du'aa isaatu ka'ee faarfataa gara. Amen. Iyyaame du'aa kootu kaara. Du'aa kootu kaara. Afuura koosa du'e kaana. Afuura koosa du'e kaana. Jilba koosa du'e kaana. Jilba koosa du'e kaana. Tokko nuti waan baay'eetti duune. Namicha tokkotu yaadanii hin beektu ta'e hin beeku. Malkaamuu Mokonnon mucaa boolee bitu tokkotu lallaba mandiitti. Biyya mandii jedhamu. Yeroon isaa immoo yeroo du'aa ka'uuti. Namichi lubbuu haaraadha waa'ee fannifamuu Yesuus gaafa barsiisan baay'ee boo'e. Anaa nyaatu dhee baay'ee boo'e. Qoraatirra ka'an sana gaafa lallabamu baay'ee boo'e. Footoon fannifamuu Yesuus immoo gurguddateetu hojjetamee birri 80 gurgurameetu wallaan kiristaanaa ijaarama. Malkaamuun hin barsiisaa namoonni gidduu deemanii footoo fannifamuu Yesuus gurguru. Namichi lubbuu haaraan kun ilma boo'aa Yesuus anaa nyaatu namni leeran gorree. Namni jirmarra keesse waraatti addooftoo baatte fannootti ol baafatte anaa nyaatu baay'ee boo'a baay'ee ituma jiranii warri footoo gurguran bira ga'an miinatti qabaa ilaal ayyi qoraatti akkamiirra gaa ayyi garraamii koo maaluma bakkaatan qaama bareeda ituma jedhu ijoolleen gaashee gurgurachaa jirra jaarsa mana waaqayyootii fi nutti kennaan meeqaa 80 birri 80 maal jiru jiraan saayyuu musoddoma miti jireenya yeroo buu waan kumaan bitu bakkaati boo'icha takkasiitu hin ta'in inni Yesuus argu boo'icha sanii qabu warri boossan. Ameen. Boo'icha isa waa fidu warri boossan sakkasiimiti du'aaf jiraa Yesuus herrega du'aan isaa meeqa jiraan isaa meeqan gurgurame jiraan isaa musa 80 bitaarii amma Yesuus nuufoo jira. Namoonni baay'een akkas boo'icha keessaa ba'u kan gatiin qaban jarra akkam miti boo'icha Yesuus hin fidu bo'an boo'icha hiika qabu bo'an inni akkasii waa fuudhedha. Bishaan gaafa jeetti baatu hidhamtuudha.
kakuu baatanii hidhamu, mul'ata baatanii hidhamu, abjuu baatanii hidhamu, maastersii baatanii hidhamu, digirii baatanii hidhamu, dippiloomaa baatanii hidhamu. Akka jedhe Yesuus, jecha Yesuustu na dhiba. Eenyutu hidhee? Simoo Waaqaan na hidhee waliin jedhaan. Simoo Waaqaan na hidhee. Jedhi wal gaafadhu diinnas keessaan dhibu. Simoo Waaqaan na hidhee. Isin waan hin hidhinaa. Innis ni ku Waaqayyo dhufeera. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Hiikaa. Dhaaba dhume shat gootee irraa hiikan. Akka nama waa hidhe hiikuun isa rakkisu. Nama biraa rakkisa malee. Waliin galle lafatti guduun fedhee kaka. Dafee hiikan. Gurbaa'e nan kakuu baattee duute. Mul'ata baattee duute. Garuu mimmaanni dhufeera. Ameen. Mimmaanni dhufe kun isa du'aa kaasudha. Ameen. Bichaan shat jedhaa. Guyyaa afur fiildii turte. Fiildii awwaala keessa turte. Deebitee galte. Warri hidhaa keessa turtan. Salphina keessa kan turtan. Yaaddoo keessa kan turtan. Mimmaan qabda yoo taate har'a hiikamtee galta. Haleluuyaa. Akka jedha Isaayyaas. Inni hidhaa keessa jiru hidhaa keessatti akka hin duunetti. Waan nyaatu dhabee akka hin miidhamnetti. Waaqayyo dafee isa hiika. Mimmaan gaafate dhangalaastu. Jilbeenfattee gaafate Waaqa wajjin haasoftu wanti hin taane hin jiru. Isa dhumaaf isa lammaffaa yeroo kotti gargaaramuudhaaf gaafate mimmaan dhangalaastu Yerikootu jika. Iyyaa hinti galameeran. Abeet hin taane dhugaa Waaqayyo. Dabalaati hinti galamee. Haleluuyaa. Ammallee dhiyaate fuuldura kooti waatu jigala. Egaa inni jigu kun ati dhiibdee miti. Gaafati jilbeenfatte iyyitu ofii boosuusaa inni. Ameen. Namoonni baay'een akkasi. Akka jedhe namni Waaqayyoo namni tokko Zarubaabeliidhaan yaa Zarubaabel humnaaf miti jabinaanis miti ayyaana Waaqayyooti yoo ta'e namoonni baay'ee waan baay'ee humna keenyaan dhoqqosaa jiru. Humna keenyaan nama sirrii nama hubataa nama waaqootaati jilbeenfadhu. Ameen. Yeroo dhufteera turetu ammallee Harommayyaa leechararii yuunivarsiitii leecharariidha Harommaraa yuunivarsiitiidha. Mucaa tokkotu jira wajjin dhufteera turre. Hin kadhatu. Hin jilbeenfatee hin kurruufu. Akka marqaadha wandimuu tokko jira marqaa jaartii tokko safara keenya alatti marqiti inuma isuma jalaa buuftee isumaan nyaatti. Kana qoqa mucaan kun. Yeroo latteetti buutee qayi jettuuni yoo rafe fuuldura Waaqaan rafe maal si dhibeedha. Yoo itti buute immoo mul'atan argaa jira dhiiseedha. Isoo beerafa. Guyyaa tokko na aarse. Ani immoo durumaa jalqabee waa jeequ jaalladha. Taphannatti tolan. Naani chatti godhee muntaarboo kana fuudheeni lafan ni ciisu bukkeen dhaqee kaa'e. Ibsaa lama jiru balleesseetani. Sagalee maayikii guddiseetan muntaarboon gurra isaarra jira. Panas! Kapan jedhu shaxxaree ka'e. Homtuun jiru gooftaa koo ka'eera bal'aan jettaree jedhu. Ittani beeka lammaffaan rafin ishi gooftaa koo. Namni dammaqe raftuudhaaf gooftaa ta'a. Itti mee inni Waaqan natti maa hidhaseya. Gaafa nimsaa manu na arge hici naan jedhe. Namoonni tokko akkas. Jilbeenfadhu waa jessuu yoo barbaadde. Waligalaan jedhu. Namni rafee dhuufuudhaa chottuu gatiin qabu. Nama kun dhuunfaa kan dubbatu dhuufuudha. Namni jiru garuu haa hojjeta. Nama sun bukkeetiin kayi jedhanii maqaa gooftaa Yesuus irraa hin jedhime. Yeroo rafiitii miti jedhime. Maaliif raftaa? Ameen. Namni dammaquu barbaade harka isaa ol kaasee lafa ol ka'e ameen jedhaa fudhatu. Siifa ta'u. Ameen. Dhimmaanni gaafa dhufu Yerikoo jiga jiru. Ameen. Isa karaa cufe, isa mul'ata cufe, isa daandii cufee dhaalatu. Isa karaa cufee nama rakkif isatu ofii jiga. Isu ati ittiin bu'in huursee lafa dhaa. Dhuguma jedha. Iyyaasuu boqonnaa ja'a kan olaaltanii. Akkan jedhe sagaleen kun waa'ee keetiif cufame ilaalame.
dubbii baay'ee nama dhibu baay'ee nyuti waa'ee makeetiif cufame jedhe akka tol ittiin galleef akka ati keessaan baaneef akka eebbicha hin nyaanneef waa'ee keetiif cufame maal goona reennaan wanta kun godhina burruu isaan hin rukutina ittiin bu'ina iyya qulqullaa iyyaasin ameen naannaa iyya iyyi keessa waaqayyoon bira hin gahe iyyi waaqayyoon bira gahe ijoollee waa hojjeta iyyi waaqayyoon bira gahe hiikamaatee dhufu namoonni baay'een ni jiran hojiitti tokkoffaan baane hojiitti tokkoffaa baane hoduutti dur biyya keenya harmootiin namaa mata buna danfisanii amma hudduun jabanaa gubattutti amma kalariin gurraachi adii ta'utti nama hamatu gaafa harmootiin barumsa jalqabatanii dargiinis biyyaa badee harmootiin kun utuu taayitaa qabatanii dargiidhaaf Phaawulosin biyyatti hin deebisan Phaawulos macaafa qulqulluu keessaa beektuni hin beektanii harmootiin isa gudiis hin godhe sanaa dhabin yeroo tokko gaafa haadhi manaa kun arsitu Mangisuutti bilbiluun jedhaan Hindu jira Zimbabwe jira bilbiluun jedhaan na dhiistu harmootiinis baratanii gaafa oduu dhiisanii bunni gadi baate nuu bunnaa xaxxu jette gadi baate harmootiin inni isaan beselaan koo dhaqee hidhi jissee taa'e ka dhiiruma nama amattu moo akka ishee fokkiftu akee buna torba dhuga isa jalqabaa gaafa isheen bittu isa lammaffaa gaafa dambitu mee sammaas buusina ilaalaa teessi maashinii ta'e nuti baay'een keenya oduudhaan malee hojiidhaan hin beekamu mee caljedhi jilbeeffadhu ameen hin jettan jedhan namni jilbeeffate nama mo'ame nama waaqayyoof mo'ame nama mo'ame qofa jilbee gaafa jilbeeffattee afaan waaqarraa haasoftu mee achii jiga yerikoon asii jiga yerikoon nuyi kanan been faarfannaan tokko jira durii kan abdii magarsaa yoo naannoo kana jiraate dhiifama naaf godhu baay'ee faarfata faarfannaa cimaa itti qabsiisi abidda fuura arrabni isaayyuu biyya raasee darbe abdiin bara 87 faarfattoonni fireeshin immoo hin ka'an waaqayyo ammayyuu nuuf haa kaasu isaanis hin faarfatan ati qabsiisi ani nan xuuxaa dhaan sabsi jaara qabu wal fakkaatti wantattiin amma nuti baay'ee waan koppii hojjenneera nama akka keenya koppii beeku hin jiru waaqayyo garuu orjinaalii dhuma ammas waan orjinaalii immoo waan koppii barbaadu ni wal gaafadha nama si bukkeesaa kana xaraxxari gaafadha suma shakkee gaaffisu gaafadhaa hidhimee orjinaalii immoo koppii barbaaddaa hidhimee mee nama orjinaalii barbaadu